Jirra jirtu oduu galgala kana Oromiyaa Viizhin miidiyaarraa qabannee dhiyaanneeti jirraa hangafoota dursuun jalqabna. Filannoo Itoophiyaatiif sagantaan kadhannaa fi du'aa'ii taasifame. Itoophiyummaan gaara kabajaa hin jigne faajjii bilisummaa fi mallattoo seenaa hin sharafamneedha jaan abbootiin amantii. Abbootiin amantii maqaa du'aa'iitiin duula na filadhaa fakkaatu magaalaa Finfinneetti taasisaa oolan. Hanqinni roobaa cimaan Itoophiyaa mudachuu danda'e jaame. Rakkoo elniinoo bara kana garba paasifikii mudateen biyyoonni gaanfa Afrikaa keessattuu qonnaan bultoonni rakkoo cimaaf saaxilamuu akka danda'an raagameeti jira. Ameerikaan baqattoota ilaalchisuudhaan poolisii haaraa hordofuu beeksiste. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp kana booda Ameerikaa keessa taa'anii giriin kaardiif iyyachuun hin danda'amu jedhe. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhibee sammuu yookaan maraatuun itti hammaachaa deemuu gaazexaan dubbifamaan biyya Ingiliz saaxileen. Gaazexachi xiinxala ogeessa fayyaa qabatee baheen haalli fayyaa Doonaald Tiraamp yaachisaa ta'uu. Waayit Haawus dhimma kanarratti deebisaa saffisaa laateeti jira. Oduulee kanneen dabalatee bal'ina isaa akka armaan gaditti isin biraan geenya. Filannoo Itoophiyaatiif sagantaan kadhannaa fi du'aa'ii taasifame. Itoophiyaan gaara kabajaa hin jigne faajjii bilisummaa fi mallattoo seenaa hin shaaramneedha jaan abbootiin amantii. Abbootiin amantii maqaa du'aa'iitiin duula na filadhaa fakkaatu magaalaa Finfinneetti gaggeessaa oolan. Mata duree duudhaalee amantaa keenya nageenya keenya waaraadhaaf juun sagantaan kadhannaa fi du'aa'ii nageenyaa fi waliin jireenyaa sadarkaa biyyoolessaatti qophaa'e irratti barreessaan waliigala mana marii dhaabbilee amantaalee Itoophiyaa liiqa tuguhaan Qasiis Taagaay Taaddalaa ergaa dabarsaniiti jiran. Barreessaan waliigalaa kun akka yaadachiisanitti Itoophiyaan isin miidhagduun uummata amantoota dhibbeentaa 98 ol qabdu. Rakkoo isii mudate kamiyyuu humna kadhannaatii fi carraaqqii tokkummaatiin ceetee kan dhufte biyya dandeettii guddaa qabduudha jedhan. Yeroo rakkoon nu mudatu amantaan keenya akka riqicha ce'umsaatti, yeroo dukkanni nu marsu immoo akka ibsaa gaggeessitutti kan itti fayyadamnu maqaa uumaatiin kakannee kabajaa biyya keenyaatiif waliin aarsaa kafaluuf kan duubatti hin jenne ta'uu keenya lafti nu irra ejjannuu fi lafeen abbootii keenyaa ragaa jiraataadha jaaniiti jiran. Liiqa tuguhaan Qasiis Taagaay Taaddalaa akka jaanitti iccitiin injifannoo waaraan Itoophiyaa kan jiru kadhannaa abbootiitii fi du'aa'ii haadholee jabaa kana keessa jiran. Garaagarummaa afaanii aadaa fi amantaa yoo qabaannellee gaaddisa guddaa Itoophiyummaa jalatti garuu qaama tokkoon kan gonkumaa gargar hin baaneedha jedhan. Nageenya ilaalcha siyaasaatii fi faayidaa dhuunfaa kamiyyuu dursuu kan qabu ajandaa hunda keenyaa kan waliinii ta'uu akka qabu kan ibsan liiqa tuguhaan Qasiis Taagaay Itoophiyummaa rukuttaa onnee keenyaa kan boruuf dhiisuu hin dandeenyedha jechuudhaan addeessaniiti jiran. Hundi keenya gaara kabajaa hin jigne kana saransuudhaan Itoophiyaa haara hundaaf taatuu fi badhaate ijaaruudhaaf kadhanna. Du'aa'ii fi jireenya ciminaatiin tokkummaan akka dhaabbannu waamicha dhiyeessina jaan walitti qaban gumiilee amantii kun. Gama kaaniin haasawni abbootiin amantaa waltajjiilee irratti dubbatan duudhaalee amantaarraa kan fagaate ta'aa dhufuun kan nama yaachisu jechuudhaan namoonni hedduun marsaalee hawaasummaa irratti qeeqaati jiru. Hanqinni roobaa cimaan Itoophiyaa mudachuu danda'e jaame. Rakkoon elniinoo bara kanaa garba paasifikii mudateen biyyoonni gaanfa Afrikaa keessattuu qonnaan bultoonni rakkoo cimaadhaaf saaxilamuu akka danda'an raagameeti jira. Hojmaanni agarsiisa dursa balaa beelaa haalli elniinoo yookaan ho'a qilleensa bishaan garba paasifikii irraa ka'u mul'achaa jiru kun dhimma waggaa kanatti naannoo gaanfa Afrikaatii fi Afrikaa bahaa keessatti rooba addaan kutuun kutaalee Itoophiyaa, Suudaan Kibbaa, Keeniyaa fi Yugaandaatti oomisha midhaanii haala sodaachisaa keessa galchuu danda'a jechuudhaan akeekkachiise. Gabaasa hordoffii haala yeroo Afrikaa bahaa baaseen roobni waqtii bitooteessaa hanga caamsaa hamma ammaatti baay'een kutaalee Itoophiyaa, Keeniyaa fi Suudaan Kibbaa keessatti walumaa galatti jiddugaleessaa fi jiddugaleessaa ol ta'ee itti fufeeti jira. Kunis haala qonnaa fi lafa dheedaatiif gaarii uume jechuudhaan ibse.
ta'us gabaasichi akka akeekkachiisetti Itoophiyaa kibba bahaatti roobni hammaan jiddu galeessaa gad kan ture yoo ta'u walumaa galatti waqticha keessatti hammaan 45 jiddu galeessaan gad bu'eeti jira. Gurraan dhalarraa kaasee roobni dabale kun jiidha kutaalee oomisha arfaasaa fi naannolee oomisha gannaa Itoophiyaa keessatti fooyyeesseeti jira. Kunis caamsaa qilleensa gogaa dheerate kan ebla keessa ture dandamatee midhaan akka guddatu gargaareeti jira. Dhaabbatichi akka jeetti haalli midhaanii naannolee oomisha arfaasaa Itoophiyaa keessatti walumaa galatti gaariidha ture. Waggoottan El Niinoo kanaan dura haala qilleensaa wal fakkaataa qaban keessatti oomishoonni boqqolloo fi bishingaa gad bu'aa akka ta'u taasiseeti ture. Miidhaan cimaan kunis naannoo Amaaraa bahaa, Tigraay fi dhiyaa baha Oromiyaatti mul'ateeti jira. Naannoo gaafa Afrikaa bal'aa keessattis gabaasichi tamsa'ina roobaa addaan citu, waqtii roobaa duubatti harkifatu, lolaan naannoo qaqqabuu fi haala lafa dheedumsaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa kibba bahaatti hammaachaa jiru irratti yaaddoo uumaa akka jiru eereeti jira. Ameerikaan baqattoota ilaalchisuudhaan poolisii haaraa hordofuu beeksiste. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp kana booda Ameerikaa keessa ta'anii giriin kaardiif iyyachuun hin danda'amu jechuudhaan ifoomse. Godaantonni giriin kaardii argachuudhaaf iyyataa jiranis gara biyya isaanii akka deebi'an ibsi tajaajila lammummaa fi immigireeshinii US addeesseeti jira. Godaantonni Ameerikaa keessa jiraatanii fi giriin kaardiif iyyataa jiran hedduun isaanii biyyaa akka ba'aniif bulchiinsi Tiraamp murteesse. Waajjirri tajaajila lammummaa fi immigireeshinii Ameerikaa akka beeksisetti namoonni US keessa ta'anii giriin kaardii yookaan hayyama jireenyaa eeggataa jiran gaafii giriin kaardii dhiyeessuudhaaf biyyaa bahuu qabu. Waajjirichi seerri haaraan godaantonni hayyama giriin kaardii barbaadan US keessaa erga bahaniin booda akka gaafatan taasisu bahuus beeksise. Kunis godaantonni US keessa jiraatanii fi hayyama jiraachuu barbaadan biyya isaaniitti erga deebi'aniin booda karaa imbaasii yookaan qoonsiilaa US achi jiruutiin akka gaafatan kan ajajuudha. Bulchiinsi Tiraamp tarkaanfii kana fudhachuunsaa godaansa seeraan alaa gara US'tti taasifamu hambisuuf ta'uu beeksise. Seera haaraa ba'e kanaan namoonni viizaa Ameerikaa qaban US keessa ta'anii giriin kaardiif iyyachuu akka hin dandeenye kan dhorku yoo ta'u, kanneen giriin kaardii argachuudhaaf iyyatan maatii isaanirraa gargar baasa ja'amuudhaan komiin hedduun irratti ka'ati jira. Gama biraatiin ammoo godaantonni giriin kaardii Ameerikaa argachuuf erga achii bahaniin booda gara Ameerikaa akka hin seenneef balbala itti cufuun mala ja'ameetiis ibsamaati jira. Waajjirri tajaajila lammummaa fi immigireeshinii biyyattii akka ibsetti barattoonni kanneen hayyama hojii yeroo gabaabaa qabanii fi turistoonni giriin kaardii barbaadan Ameerikaadhaa erga bahaniin booda karaa ministeera dhimma alaatiin dhimma isaanii raawwachiifachuu danda'u. Waajjirri nageenya biyya keessaa Ameerikaa Fooleks irratti Ameerikaan yeroo isiin itti adeemsa godaansa seeraan alaatiif qisaastu darbuu ibse. Dubbii himaan waajjira tajaajila lammummaa fi immigireeshinii Ameerikaa kan ta'an Zaak Haayilar adeemsi haaraan giriin kaardii itti argatan kun godaantonni adeemsa biyya keenyaa seeraan akka itti fayyadaman gochuudhaaf kan karoorfamedha jedhan. Dabaluunis kanaan booda Ameerikaa keessa namoonni yeroo gabaabaaf jiraachuu barbaadan yookaan hayyama jiraachuu yookaan giriin kaardii barbaadan haala rakkisaa humnaan olii keessa yoo jiraataniin ala gara biyya isaaniitti deebi'uu qabu jedhan. Namoonni Ameerikaa daawwachuudhaaf yeroo deemanis kaayyoon isaanii giriin kaardii Ameerikaa argachuuf ta'uu hin qabu jedha dambiin haaraan kun. Kanneen amma giriin kaardii argachuudhaaf gaafatan irratti dambiin haaraan ba'e kun dhiibbaa akkamii akka geessisu ifaa miti. Dubbii himaan waajjira tajaajila lammummaa fi immigireeshinii Ameerikaa BBC'tti akka himanitti godaantonni dinagdee fi faayidaa biyyoolessa Ameerikaatiif bu'aa buusan gaafii isaanii haaluma keessa jiraniin itti fufuu akka danda'an ibsan. Godaantonni kaan garuu Ameerikaan ala ta'anii giriin kaardiif iyyachuu danda'u jedhan qondaalli USA kun. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhibeen sammuu maraatu itti hammaachaa deemu gaazexaan dubbifamaan biyya Ingiliz tokko saaxile. Gaazexxichi xiinxala ogeessa fayyaa qabatee baheen haalli fayyaa Doonaald Tiraamp yaachisaa ta'uu hime. Waayit Haawus dhimma kanarratti deebisaa saffisaa kenneeti jira. Akka Deeyilii Istaars maxxansetti Doonaald Tiraamp dhibeelee sammuu
kanneen akka saayikoosis yookaan dhukkuba sammuu, maaniyaa yookaan ofitti amantummaa humnaa olii fi sandaawuning maraatuu galgala waliin dararamaati jira. Ogeessi xiinsammuu yookaan saayikoolojistii tokko akka Daily Starsitti himanitti Doonaald Tiraamp barreeffamoota halkan gama boodaan maxxansu heddummeessuun isaa mallattoo dhukkuba sammuu, saayikoosisii, maaniyaa yookaan ofitti amantummaa humnaa oliitii fi sandaawuning yookaan sammuun galgala mirqaanuu akka agarsiisu dubbata. Doonaald Tiraamp sammuun isaa dhukkubsataa fi dandeettii yaaduu isaa gad bu'aati jira. Kana hubachuudhaaf immoo digirii fayyaa hin barbaachisu jee ogeessi xiinsammuu Dr. John Gartner. Piroofeesarri duraanii Yuunivarsiitii John Hopkins dhimma haala sammuu pirezidaantii Ameerikaa manguddoo ganna 80 kanarratti. Dr. Gartner qooda fudhattoota ogeessonni fayyaa namoota bebbeekamoo fageenya irraa dhukkuba isaanii adda baasuu hin dandeenyaan kuffiseeti jira. Broadcastii The Daily Beast irratti yeroo dubbatu yeroo ammaa gaafii dhuguma fageenya irraa dhukkuba addaan baasuun ni danda'amaa ja'anii gaafachuun hubannoo dhabuudha ja'an. Fageenya irraa dhukkuba sammuu sirrii ta'e addaan baasuudhaaf Doktor ta'uun illee si hin barbaachisu, ogeessa addaa ta'uunis si hin barbaachisu, qoricha sammuu hadooduu fudhachuu dhabuun qofti gahaadha ja'an Piroofeesarri kun. Ogeessi xiinsammuu kun akeekkachiisa akkasii yeroo dhiyeessan kan jalqabaatii miti. Ji'a Eblaa keessa Dr. Gartner Tiraamp bara 2019 irraa kaasee mallattoo dhukkuba sammuu firoontoo temporaal dimenshiyaa jedhamu agarsiisaatii jira jeetti ture. Boodarraas amala Tiraamp kan yaada maqaa yookaan maajikaal tinkingii jedhamu mul'isuudhaan kunis amala dhukkuba saayikoosisii wajjin baay'ee wal qabatu ta'uu isaa akeekeeti jira. Dr. Gartner akka jeetti amalli pirezidaantichaa kan halkaniin miidiyaa hawaasummaa fayyadamu baay'ina maxxansa isaatiinis ta'e qabiyyee nama dhibu kanaan gara haala baay'ee yaaddeessaa ta'etti garagaleetti jira jechuudhaan dubbate. Akka ogeessi kun juutti tokkoffaa inni sa'aatii halkanii hunda dammaqee bula, halkan guutuu sobaawwanii fi wantoota maraatummaa hunda maxxansaatii bula. Namni tokko halkan guutuu tiwiit gochaa buluun isaa mataan isaatu mallattoo yaalii xiinsammuu kan akka maaniyaa yookaan sandaawuningiiti jedhan hayyuun kun. Akka Dr. Gartner jedhanitti kun mallattoo sodaachisaa Tiraamp uummata balaa guddaa qopheessuu isaati jedhan. Maxxansi kun kan isa yaachise White House gama isaatiin deebisaa tattamaa kanneeti jira. White House dubbii fi haala fayyaa sammuu Doonaald Tiraamp irratti ka'e cimseeti waakkate. Dubbii himaan masaraa adiidhaa Deevis Ingil ibsa kanneen pirezidaant Tiraamp pirezidaantii qaraa fi qaruuxee kan seenaa Ameerikaa keessatti rakkoolee hiikuu fi waadaa isaa guutuudhaaf osoo walirraa hin cinne hojjechaa jiruudha. Dabalataan inni fayyaa guutuu keessa jira je'eeti jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabannee dhufne kana fakkaata.